Akkam nagaa fayyaa keessan jirtu oolmaan Itoophiyaa hundi keessanu mee gaafiin qaba. Uummattoota Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif gootota uummata Oromoo kan ta'an warreen godina Baalee Aanaa Dalloo bara 1964 warra yeroo sanitti dargaggeessa turan keessa warreen lubbuudhaan jiran jiru kan du'anis jiru. Kanneen keessaa immoo muraasni isaanii warreen kun immoo waraana Jeneraal Waaqoo Guutuu yeroo jalqabaatiif warreen qabsoo bilisummaa uummata Oromoo yeroo jalqabaatiif warra diinaaf gabbayee qawwee itti dhukaaseedha. Kanneen jiru keessaa warri Minisootaa jiran kan biyya keessa jiranis hin jirani. Sanneen keessaa immoo tunneen warri jiru keessaa warreen lubbuudhaan jiran uummata muraasa. Kunneen wannan kaaseef seenaan uummata Oromoo yookaan kaasnu ta'e uummata Oromoo seenaa isaa jalqabaa akka dhuman qabuuti beekuu qaba jedheeti. Mee dhuguma warreen kana dagachuu hin qabnu kan du'aniif waaqi isaaniif garaa haa laafu. Kan jiranis immoo umrii isaanii nuuf haa dheeressu jecha share, like na subscribe godhaati. Wanta itti aanu seenaa uummata Oromoo haala bal'aadhaan chaanaalii keenya jalatti isiniif kenna. Galatoomaa. Warreen uummata Oromoo akka salphatti ilaaltan isinuyyuu uummata Oromoo hin barre. Uummanni Oromoo uummata guddifachaa nama hormata yoo jedhamu nama fageenya walitti dhiyeenya hin qabne akka ilmummaatti guddisu kan amantii mataa isaa qabuu fi kan aadaa mataa isaa qabu sirna duudhaa gadaa system wanta jedhamu aadaa guddaa aadaa biyya alaa biyya faranjiitiif yeroo ammaa akka seera mootummaatitti ta'ee fayyadamaa jiranidha. Uummata qaroomina yeroo jalqabaaf hanga ammaa tursiifateedha. Uummanni Oromoo uummata jaalala qabuu fi uummata garaan isaa bal'aa kan lafti isaas bal'aa kan wanti hundi isaa magariisa ta'ee fi kan bishaan wanta hundaanuu sadarkaa guddaarra jiruu fi biyya Itoophiyaa keessatti lafa guddaa jedhamu naannoo guddaa kan qabatee fi kan sablammoota hunda hammatee jiraachaa jirudha. Uummanni Oromoo haala salphaatti uummata laallamuu qabu miti. Uummata akka ofiititti saba biraas laalee waliin jireenya saba biraa kan beekudha. Kan kabajaa fi kan duudhaa aadaa hunda isaa qabatee uummata hunda kabajee kan jiraatanidha. Uummanni Oromoo uummata biyya isaa bichaa keessa osoo hin taane biyya alaatis seenaan isaatis kabajni isaatis uummata guddaa ta'edha. Uummata waa irraa baratanii fi kan uummata biraas barsiisuu uummata danda'udha. Uummanni amma isin asirratti argitan kun qabsaa'onni Oromoo kanneen qofaa miti. Baay'eetu jira. Haa ta'u garuu warreen muraasni isaa keessayyuu godina Baalee Aanaa Dalloo keessa yeroo jalqabaatiif kan gabrummaa ofirraa